السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والشمع كفوني جرتو أمتك أشتي أمتك جاللا في أمتك بجا أكم جرتني فياك سني جرتو جتبات والحمد لله رب العالمين نجي جرى قلة ربي هرقيني جرى إن شاء الله تاني اللي ربما اتيادا أكم جرتن هردفتو تكو جالتم توتا في دينكسي تفتو تكو هندم تكيسايو نفجرتني أني جرى Egaa ka obboleewwan kiyyaa guyyaa guyyaatti foormeeshina garaagaraa fidaa asirratti akka wal qabsiisnu ni beektanii. Yaa'u oduun guyyaarraa yeroo irraati qaqqabu hedduu kan nama rifachiisudha. Akkasuma ka rabbiin keerii haa godhu. Nuti ka aadeffannee jirra nafa nu seenee jiraayyuu. Garuu hedduu obboleettii teenya tana waa'ee obboleettii teenyaa tanarraa dubbachuun deema. Obboleettiin tun biyya Beeruut keessatti kan isin ajjeefamte. Ajjechaa haala suukanneessaadhaan kan isin ajjeefamte jechuudha. Egaa ka namni kamiyyuu gaafa biyyaa bahu uf jijjiira jedheeti kan inni biyyaa bahu. Uf jijjiiree maatii kootis jijjiira jedhee biyyaa baha. Erga biyyaa bahee booda ka dalagatee erga jedhee booda intali shamaraa takka fedhii qabdi namni bultitti seenaa waan garaagaraa kanatti seenaa jechuudha. Akkuma nama kamiituyyuu dhalataa Suudaaniidhaa jaalatte mucayyoon tun jechuudha. Dhalataa Suudaaniidhaa jaalatte erga jaalattee booda wajjin jiraataa osuma jiranuu waldhabdeen jidduu isaaniitti uumame. Erga waldhabdeen isaan jidduutti uumame. Suudaanichi dhakaadhaan mataa keessa dhahuudhaan kan inni kuffise akka oduun bahetti erga kuffisee boodas haada chaarjiidhaatiin hudhee hamma nafseen keessaa baatutti bira dhaabbatee erga nafsee isii keessaa baatee booda nafsee isii keessaa bahu erga mirkaneeffatee booda kiisa zubaalaa qoshaashaa keessatti kaawudhaanii qileerraa gate qileerraa darbatee gara hallayyaatitti gadi darbee dhiiga isii achi lafatti dhangaleessan illee qulqulleessee eenyu waan godha jechuudhaan achuma ture jedhama. Egaa ka achuma ture gaafan qaamni seeraa hordofee jedhu mattaawqaan inni fayyadamu tokko lamaa miti jedhama. Ani ka biyya namaa keessatti mattaawqaan baay'ee fayyadamu hin danda'ama. Ka yeroo jalqabaatiif dhagaa jira. Seera biyyoota Dubaayii kana yoo ta'e mattaawqaa tokkodha. Iqaamaan kee tokkodha. Iqaamaa saniin alattu ishaaraadha kan baasu. Iqaamaan eenyummaa kee ilaaluudhaaf malee harki kee kan baasu kan dhiiga kana kan qulqulleessu ta'u ishaaraadha. Ishaaraa kana osoo kennisiisanii wanti hundumtuyyuu kan sobaa waraqaa sobaa koppiin lafa hafee inni dhugaa jiru. Inni qabatamaa ni baha jedhee yaada. Garuu imbaasiilleen mucayyoo tana du'uusii mirkaneessee maxxansee jira. Hamma ammaatitti akkamitti namni kun qabamuu dadhabamee kan jedhullee gaafiidhaa dhokachuu danda'a biyyi bal'aadhaa kanallee akkamitti qabamuu dhabame jechuufis hin danda'amu. Garuu mattaawqaa inni argan mattaawqaan inni baatee deemu mattaawqaa baay'eedha. Kanaan eebalu jedhanii qabuu hin dandeenyedha akka information achirraa bahetti. Obboleewwan keenya asirratti wanti walirraa baruu qabnu hireen saree maraatte jedhan. Yaa'anii akkuma amantaa Islaamaatitti illee biyya wanti si daangessu hin jiru. Yaa'anii ziiga biyya biraattis Islaama akka keetii haa ta'u nama amantaa jabeeffatu haa ta'u malee heeruu hin dandeessa amantaan keessa hin daangessu. Garuu ammoo dubartoonni jechuudha osoo danda'amee zeegaa biyya namaa kanarraa haga tokko uf qabne kan jedhus ana yaada kooti kun yaada dhuunfaa kootiiti. Obboleettiin teenya tuni guyyama isiittu gahee wallahi haada nama suukanneessu haala nama jibbisiisuudha. Haala isii itti ajjeefamtee haala isii reeffi isii itti gatamee hamma ammaatitti kan isii akkasitti ajjeesee hallayyarraa kiisa qoshaashaa keessa kaayee hallayyarraa darbatee gate sun qabamuu dhabuun nama guba jechuudha. Alagaan alagumaa maaltu alagaadhaaf bira jedhe akkuma jedhamee san dhiiga ofii osoo ta'ee
hammana nama godhaa kan jedhullee ni godhaa. Godheellee arginee jirra. Taajuu shurrubbee irratti arginee jirra. Dhiiga ofii akkas godhe. Dhiiga Oromummaa osoo hin taane taajuu shurrubbeetiin mucayyoo inni ajjeese sanii nama firaadha. Intala daadaa isaa ajjeese jechuudha durbii isaa. Kanaaf obboleewwan kiyyaa wallahi rabbiin nu hadisu. Kanallee jechuuf ani afaan nan jedhu. Kanallee jechuuf ani afaan nan jedhu. Garuu ammoo siikoota biyya biraan biyya namaa kana irraa osoo haga tokko dhusanne kenna nun ajjeesu jechuu miti. Ni ajjeesaara ajjeesee illee nutti agarsiisee jira arginee jirra. Biyya keessatti ajjeesee jira. Biyya namaa keessatti ajjeesee jira. Kuni sheexaanaadha. Wallahi garuu duuti dhaloota duuti akka maleedha. Rabbiin du'a akka malee nama haa oolchu. Obboleewwan kiyyaa allaattiin biyya ormaa si nyaachuu manna allaattiin biyya keetii si nyaachuu wayya. Biyyeen biyya keetii si nyaachuu wayya. Ani kana filadha garuu biyyoota ijoolleen keenya baay'een akkan arginuttis miidiyaa kanarrattis akkan nama dubbadhullee hangan taaja'utti biyyoota biraa zeegaa biyyoota biraa kanaan sobamanii kan isaan sobamanii jaalalaan ta'ee sun taane makiinaa isaan qabanii fi bizinesa hojii isaanii sallaalanii kan isaan sobaman jechuudha kan isaan xalafamanii. Ani I don't know dubartiin tokko qalbiin isaanii kanaan dafeeti kan isaan sakaalamu namoota hedduu kan beeknullee jira. Sababa isaan mallaqa qabanii zeegaan biraa fakkeenyaa Suudaaniin, Bongaalii, Pakistaanii maaliin kunniin Arabnis ijoollee baay'ee kan argaa jirru kanarratti jechuudha. Umrii filatanii silaa shamarri lafaa dhuftuun takka lafaa dhufaa akkasiitti silaa kan barbaadamu. Mallaqaaf jettee makiinaa isaa jettee yookaan mana inni qabu saniif jettee nama xoorataa bahifaa arabdoota xoorataa bahifaatti keessattuu ijoollee Habashaa irratti mul'ata. Wanni kun baay'inaan ijoollee Habashaa irratti kuna kanarraa bilis ofaa itti fnuusin jechuun barbaada. Dhiifama wajjin fedhii keessaniin daangeffamuu hin danda'amu. Wallahi obboleewwan kiyyaa baay'ee nama gaddisiisa. Haalli deemaa jiru baay'ee nama dhibaa. Baay'ee nama gaddisiisa. Gamanas dubbachuuf ni rakkannee gamanas dubbachuuf ni rakkannee walumaa galatti rabbiin obboleettii teenya tana. Maal jenna ka biyya isittaa salphatu. Firoottan isii ahlii isii hundumaafuu rabbiin jajjabina haa laatuufi. Wallahi hedduu nama gaddisiisa. Hedduu nama rifachiisa. Duuti dhaloota namni kamiyyuu ni du'a. Beekaa wallaalaanis hundumtu achuma hinna. Sun mana keenya kun kiraayiidha. Yeroodhaaf itti fayyadamna malee kun mana keenyaa miti. Garuu rabbiin du'a akka malee ibdu. Bakka malee rabbiin sin haandidu. Wallahi nama cabsa. Qalbii nama cabsa. Akkaan nama gaddisiisa jechuudha. Ajjeesuu irra darbee akka ilmoo bufaa dhagaadhaan dhahee ajjeesee kuffisee achittuu keessa nabseen dhagaadhaan keessaa bahuu diddeenaan haada chaarjerii irra kaayee haada chaarjeriitii fuudhee ajjeesee ergasii keessa zubaalaa kaayee qileerraa hallayyarraa darbate jechuudha. Nama gaddisiisa. Akkaan qalbii nama cabsa. Obboleewwan kiyya nagaan baanii nagaan galuun waan gaariidha. Qabeenya caale dahaba caale rabbiin nama nagaan bahee nagaan galuu isin haa taasisu. Rabbiin nama waan baheef hundaayyuu milkeeffatee guuttatee galu rabbi isin haa taasisu. Obboleewwan kiyya obboleettii teenya tanaafis maatii isiitiif akka rabbiin sabriif jajjabina isii laatu kadhannaa godhaaf isiniin jedha. Obboleewwan kiyya wallahi hamtuun isin argini baatanii karatti nafinaadha. Bahaa waan barbaadan guuttadhaa nagaan galaa isiniin jedha. Viidiyoo irratti dheeressu viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti obboleewwan kiyya nagaarra naa turaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.